Dr. Naafiyaadiin kun biyyoota faranjii kanarra deemitu barate laala haadha manaasaa in fuudhee baataa in taphachiisaa akka taphachiisu laala maashaallah jette ijarraa hafaa dhugaa baay'ee namatti toltu. Suma si viidiyoo kana dabarsina dhaabbadhaa dhaggeeffadhaa. Ashamaar kafuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota walee nageenya qofaan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi haala lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis obboleettiin keessan bakkaa fi haala lafan jirutti waaqayyo galannaa ga'u baay'isee nagaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Dhugaa viidiyoo baay'ee tokko irratti tole viidiyoo roomansii ta'e jechuudha. Dhugumatti roomansii haadha manaa ofii fuudhee akka biyyoota arabaatitti bashannansiisu iddoo garaagaraa geesse baay'ee kan namatti toluu fi bakka kan hamilee namatti horuudha. Viidiyoo sana isinii qabadhee dhufee jira. Amma viidiyoo kana wanni ani qabadhee hojjedhee gara keessan dhiyeessaa jiru qimamoochi madaamii qofaaf jechuudha. Qimamoochi madaamii warroota viidiyoo kiyya dhaggeeffatanii hojiirra oolchan qofaaf jechuudha. Maammadoocheen illee jechuudha. Viidiyoo kana siraatan hojiirra oolchuu qabdu. Kana wasiniin jedhu yeroo darbee Dr. Naafiyaadiin akka jireenya ijaarrate yookaan akka bultiin ijaarrate yookaan akka immoo haadha manaa fuudhee hundi keenyaa wajjumaan beennaa asumarraan horaa bulaa deebanaa jennaanika. Wantoonni isaan nutti agarsiisaa jiranii fi haalli suuraa itti hojjee ka'aniin gara keenyatti dhiyeessaa jiranii fi haalli isaan immoo viidiyoo hojjetanii gara keenya fidaa jiranii roomansii jaalala roomansii jedhamu biyyoota gurguddaatti biyyoota arabaa keessatti kan dhageenye fi kan argaa jirrudha. Yoo isiniin jedhamu warroonni mana madaamii keessa hojjettan qimamoocha madaamii shamarri madaamichee kechanii yeroo heerumtu abbaan manaa isaanii fuudhee iddoo bashannanaa geessaa iddoo garaagaraatiin deemee bashannanu jechuudha. Har'a Itoophiyaa keessatti wanti akkasii sun uumamee jira. Maaliif bakka iddoo bashannanaa fuudhanii deemuun iddoo garaagaraa fi haala jireenya haadha manaa ofii gammachiisu. Akkaataa itti gammachiisu kana immoo maammadoochiin barachuu qabdu jechuudha. Amma fakkeenyaaf warroonni akkasitti sana namoonni hedduun hin jiru yoo maqaa dhoofne fakkeenyaaf kan akka maskii mangee indaa abbaa manaa ishee wajjin jechuudha muuleer wajjin kan akka Dr. Naafiyaadii kan akka haadha manaa isaa aadde ayyaantuu wajjin bashannanni isaan godhan haalli isaan godhan kan baay'ee namatti toluu fi kan baay'ee nama gammachiisu roomansii addunyaa irratti dhufeedha jechuudha. Isarraan immoo warroonni roomansii qabatanii gara keenya dhufuutti jiran immoo hin jiru qaxaleewwan akkasumas akka galaana gaaromsaa itti dabalatee namoonni hedduun kan maqaa isaanii dha'uu hin dandeenye warroonni miidiyaa kanarratti beekaman hedduun isaanii haadha manaa isaanii bashannansiisuu fi roomansiitti agarsiisuudhaan kan beekaman. Egaa amma immoo warroota kanneen yoo laaltanii fi qimamoochi madaamii kushiinaa madaamii keessa hojjettanii gaafa kushiinaa kana keessaa baatan immoo maammadoocheen keessan immoo yoo akkan isiniin bashannansiifne nama aarsa jechuudha. Kana isiniin jechuun immoo dhiira jechuun dhiira ofitti amanamummaa qabu asumarraan garri anitti deemaa jiru isiniif galaa. Dhiira ofitti amanamummaa qabu yoo isiniin jedhu shamarran keenya yeroo jaalalaa filannu dhiira tokko dhiira dhugumaan jaalala onniirraa si barbaadu malee dhiira har'a si jaalatee boru oggaa meeqa biyya ormaa turte erga biyyaa baate maal biyyatti godhatte lafa magaalatti bitatte bajaajii bitatte akkas godhatte dhiira isiniin jedhu akka inni jaalala keessan hin barbaanne beektanii yerumaan bulook ofirraa godhuu qabdu. Isa filannoo keessan kan ta'uu qabu yeroo baay'ee jechuudha. Dhiironni dhugaan nama jaalatan tokkoffaa irratti bilbila baay'ee bilbiluu hin barbaadan. Maaliif jennaan jireenya isaanii yeroo dheeraa dalagaa yookaan hojiidhaan dabarsu yeroo itti argatanitti immoo haala mijeeffatanii bilbila si dubbisuu ni danda'u. Yeroo hunda onlaayinii irra ta'a. Sababni isaan onlaayinii irra teenyeef gara dalagaa ofii jireenya ofii boruutiif jedhanii kan itti dalagatan jechuudha. Garuu warroonni immoo yeroodhaan onlaayinii irra taa'anii yaa lubbuutoo yaa onneetoo yaa siifan du'aatoo kan namaan jedhan
isaan immoo jaalala yeroo irratti hundaa'anii ishee maallaqa qabduu fi ishee qabeenya qabdu kan soqanidha jechuudha. Odoo kana jedhu immoo shamarrillee kan gola ormaa keessa hojjennu boru dhuunfaa keenyatti itti fayyadamu miti. Hundi keenya jechuudha. Dhuunfaa keenyatti namni itti fayyadamu hin jiru. Kana wajjin hin jedhu gaafa asii galle warroonni cidhaa gaa'ila ijaarratanii biyyaa ba'an gara gaa'ila ofiitti galu. Warroonni gaa'ila hin ijaarranne immoo gaafa asii galan kan isaan fakkaatu wajjin gaa'ila ijaarrachuun isaanii oolu. Gizee kana immoo qabeenyi kun kanuma isaa ta'uu danda'a. Garuu wanti bakka kanatti beekuu qabdan muddamtanii nama tokko online irraan jaalattanii yeroo ammaa shamarri keenya baay'een isaanii online irraan jaalatanii kan miidhamanidha jechuudha. Agaa maatii keechan irraan erga biyyaa baatanii maatii keechan irratti guduunfadhaa oo danda'ame jechuudha. Saniin boodatti wanta asii gaafa gaa'ila seera godhatta san immoo seera jiruun innis waan hojjete atis waan hojjettu walitti dabalamee qabeenyi kun maalta kan isaaf kan kee ta'e atis innis fudhattanii bakka itti dhaxxaniin hin jiru. Jireenyi kun yoo haala gaarii namaa kan adeemu ta'e boru ilmoo ofiititti darbaa dhala ofiititti darbaa jechuudha. Namni tokko waan ofii wayii hojjetee lafa godhachuun dhala ofiitti dabarsu dhalli sun immoo dhala isaatti dabarsuudha malee namni jireenya addunyaa kanaa yookaan qabeenya addunyaa kanaa fudhatee iddoo tokko deemu hin jiru. Aguma jiru ittiin bashannanuu fi ittiin uffachuu ittiin bareedudha malee gaafa keessaa ba'e jireenya kana fudhatee wajjin hin deemu jechuudha. Siniif galee kanaaf shamarran keenya gola ormaa keessa jirtan jaalala jettanii gola ormaa keessa teechanii of miitanii waan hojjettan fakkeenyaaf amma akka nurra dhagayetti jechuudha viidiyoo yeroo darbisanii fi irratti amata 3 dalagadhee garuu omaa hin qabu jette. Amata 3 jechuun guyyaa 3 miti. Ilmi namaa waan manaa ba'eef qaba. Wanta manaa ba'e san immoo biyaansi amanni tokko baatii 12 qaba. Baatii 12 kana keessatti kan baatii 6 yoo gara hiriyyaa ofiitti ergatan kan baatii 6 ammoo gara ofiitti ergachuu waanuma jirudha. Guutumaan guututti baatii waan argatan hundumaayyuu gara jaalallee ofii gara abbaa manaa ofii erguun ani borummoo gaafan gale kiisii abbaa manaa kiyyaan eegaa kiisii jaalallee kiyyaan eegaa jedhanii assaabunis dursa fuuldura adeemuu qaba. Kanaaf kan heerumtee biyyaa baatillee shamarri jechuudha. Baatii waan biyya ormaatti dalagattu shamarri ammaa yeroo ammaa shamarri waggaa 5 gadi biyya ormaa teechi hin jiru jechuudha. 5 ol yoo kan amma dhufaa jiraattu ta'e malee shamarri duraanii kan waggaa 5 olidha. Biyya ormaa kana kan dalagatu gaafa amata 5 ol biyya ormaa kana dalagattee asii galtee isheen gaa'ila godhattee biyyaa baates asii galtee immoo kiisii abbaa manaa ofii eegdu baay'ee tokko kan namatti ulfaatu jechuudha. Parsantii tokko jechuudha waan hojjetatanii waan godhatan guutumaan guututti gara abbaa manaa ofii osoo hin taane waan odoonni hin beekin icciitidha waan wayii godhachuun waanuma jiru. Biyya ormaa kana keessatti wantoonni nama mudatan wantoonni tasa namatti dhufan hedduutu jira. Osuma fayyaa qabna jennee tokko shiina madaamii keessa finnu fayyaa dhabuunis jira. Osuma mooyyuu hin dalaganna jennu gufuu wayii nutti dhufee tasa biyyatti galuutu jira. Wantoota garagaraatu jira. Wantoota kanniiniin of dagannee gaafa harka duwwaa teenye gaafa tasa asii ol kaanee kan gallu yoo ta'e karaa asii galleetu keessa darbee masaafaraan makiinatu nama rakkisa jechuudha. Gaafa karaa deemtee karaatti beeloftee yookaan bishaan dhoobattee bishaan bitadha jettee suuqii wayititti gorte shilingiin odoo nama hanqatee shilingii san itti guutee abbaa suuqii dhugisiiniin jedhu jechuudha. Abbaa suuqii nyaadhu siiniin jedhu jechuudha. Kanaaf jechuudha ani eenyudha maafan kushiinaa gandaa keessa hojjedhaa maafan ajaja namaatiin bulaa maafan immooyyuu xiqqaan ajajaa maaf guddaan ajajaa maafan isaan jala deema maafan xuraawaa isaanii dhiqa jedhanii yaaduu waanuma jiru jechuudha. Maaliif jennaan ilmi namaa gola ormaa keessatti kan hojjechaa jirruuf boruu keenya bareechina, boruu keenya jijjiirra, boruu keenyaaf nama taana jenneeti. Malee asii maallaqa hojjenneetu waan argannu baatiin gaafa dhufte jiini guyyaa 30 kana garuu wanta guyyaa 30 kana keessatti isa guyyaa tokko keessatti wanta ji'a tokko hojjennee kan oolutu jira jechuudha. Arabdoonni yoo achi gadi namatti kaate olma fuuteetuma wantuma nagaa jiru kana fakkeenya qumsaaxinii mana arabdoota keessa baay'ee jira. Qumsaaxinii sanirratti shaanxawwan isaanii tuulamee jira jechuudha. Yoo barbaadde
hojii waan hojjechiistu dhabde jechuudha. Madaamiin maal gooti? Kafana isa shaanxaa fooqii gubbaa jiru san gadi guurtee maal gooti? Wantuma hin jirre kana keechaa gadi guurtee sobdee asiif achi guurtee ol guuri namaan jette jechuudha. Dirqama qabna waan ta'eef ajaja isaa ishiisan yookaan ajaja madaamisa fudhannee hojjennee raawwanna. Kana akkanatti haala kanaan hojjennee gaafa finnee gaafa ji'a san guunne dhiiga keenya tufnee akkanatti xururrannee gadi naqnee gaafa ji'a guutte kun kan ebeluuti kun kan ekeleeti kun kan ekeleeti kun kan ekeleeti gaafa jennu sani jireenyi keenyallee akkasuma ta'aa deema. Nuti baatiidhaan jiini akkuma jiini darbaa deemu guyyaanis waggaan keenyallee duubatti darbaa deema malee waggaan keenya fakkeenyaaf shamarri kamiyyuu jechuudha ka har'a gaafa biyyaa baanu dardarroonni jiru shamarroota qofa osoo hin taane dardarri dhiironni jiru kan biyyaa ba'anii biyya ormaa jiran namni amata 15 gadi ta'ee biyya ormaa kana dhufe hin jiru konkumallee garuu gaafa dhufu kichuu bishaan lagaati gaafa asii galu fuulli qoqoncoorree kun fuula qoqoncoorree bifaa bannee dulloomne asii biyyatti deebina gaafa biyyatti deebine dhiira tokko gaafa jaalannee barfuune kana dulletti biyya arabaa fuudhe namaan nuun jedhu jechuudha warroonni biyya kanaafuu eenyummaa keenya beennee akka namoonni jecha nurratti hin goone irraa qonne beeknee eenyu akka jaalannuu fi jaalala akkamii nama akkamiitu nuun madaala shamarri keenya yeroo baay'ee shamarranni kushina madaami keessa jirtan yookaan shamarroonni biyya ormaa jirtan baay'een isaanii akka investiraatitti of laalu kana jechuun immoo maallaqa argatan irratti of madaalu jechuudha maallaqa argatan baatiin gaafa ga'e uffata barbaadan bitanii miidiyaa irratti tiktook irratti sirbuudha garuu jireenya boru biyya galeen ijaarradha kan hin jenne baay'eetu jira jechuudha akkuma wajjin argaa jirru namoonni akkasii biyya itti galuu osoo hin taane nama abdii kutatee biyyoon ormaa kana keessatti umurii ofii fixuu barbaadudha ani nan beeka nama afaan isaatiin baasee ani Itoophiyaa hin galuu asumattan aga waaqayyo na jiraachisen jiraadha kan naan jedhe Peerut keessa kan jiraattu jechuudha hin galuu asumattan jiraadha nama naan jedhe nan beeka jechuudha achuma jirti ammallee achuma jirti hin galu sirumaa jette hiriyoonni ishii muluu biraa galanii heerumanii jireenya ijaarratan ishiin gizee biyyaa baatu daa'ima takka qofa godhattee biyyaa baate garuu hanga har'aammoo achuma jirti jechuudha maaf hin galle jedhe ani gaafannaan dhiyeenyuma kana ani hin galu biyya ormaa hin galu Itoophiyaa biyya koo hin galu kun biyyi kiyyaa Peerutiidha du'us jiraadhus asuma umurii kiyya guutuu jedhe jechuudha namni sun siniif galee wanta akkanaa kana garuu sammuu keenya keessatti namni bar biyya ofii ilaaluufu maatii ofii ilaaluufu bakka waa wayitiif ni gala keessattuu kan dhala qabu odoo dhala qabu hin galu hin deebu biyya sanitti namni jedhu baay'ee waan namatti ulfaatu fi waan nama bakka keessa nama hamilee nama moolaarii nama cabsuudha wanta akkanaa kana yaaduu dhiisne jireenya boru gallee Oromiyaa keessatti hojjenne Oromiyaa Ameerikaa goonee jiraachuu ni dandeenya jechuudha hunda caalaa tooftaa ittiin hojjennuu fi haala ittiin qajeellee deemnudha jechuudha kanaaf ijoolleen kushiinaa madaamii keessa jirru akkuma jalqaba kaasuu barbaadetti haasaa kiyya har'aa waliin dhahinatti fakkaata gifti dureenis akka nu yaamne muddamaani jechuudha inna nama akkamitutu jireenya keenya wajjin deemuu danda'a haasaa ilma namaa afaan isaatti irratti madaaluu dandeenya jechuudha nama tokko maaliif jennaan gizee inni sitti haasa'u dhiirri tokko dhufee jechuudha yoo sitti haasa'u madaalaa deemuun hin danda'ama jechuudha nama tokko immoo suuraa isaatii fi haala isaa inni sitti haasa'e ilaaltee jaalachuu osoo hin taane namni kun eenyummaa isaa adda baasuun dirqama jechuudha yeroo ammaa namni amanamaan hin jiru namni kun amantaa isaatiif nama guddaadha namni kun akkas jedhame yeroo ammaa nama akkas jedhamuu fi nama guddaadha nama jedhamtu kaadii ta'aa jira jechuudha barri kun bara kaadii ta'ee jira wantuma har'atti kennite tokkoyyuu namni natti hin kennine hin agarre namaan jedhu ni jira jechuudha kanaafuu shamarroonni keenya gola madaamii keessa odoo hojjennu of eeggannoo haa goonu maammadooche akka roomansii jaalala roomansii namatti agarsiisu jaalannee haala yeroo wajjin deemuu qabna malee maammadoo maallaqa barbaaddu miidiyaa gubbaa teechee har'a mataan na dhukkubee bilbilli koo na jalaa badee akkas jedhu tufaa gataa akka maashinii makiinaa jechuudha bakka namni akkasii hin ta'u isa kamidha isa bakka maammadoo haadha manaa isaati ulaagaalee muluu guutee
jaalala roomansiitti agarsiise kan akkasii soqachuudha. Kan heerumtanillee kaadaa kan duraa san bakka yoonni jaalala roomansii wallaale yookaan immoo itti barsiisa yookaan immoo barsiisa jaalala roomansiyaa akkasii siniin jedha kayaa kabajamtoota hordoftoota walee ani viidiyoo kiyya asumarraa nan dhaaba guyyaa har'aayi viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii siniif haa ta'u viidiyoon kiyya kun yoo sinitti tole laayik gochuudhaan mallattoo bilbilaa tuqaatii nu jabeessaa siniin jechuu jaalannaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay baay.